Gooftaa. Sagalee ol kaasaati ameen jedha. Mana taamiraatiiti mootii, mana galgalootii mootii, mana babaayyooti mootii, mana Yesuusiiti. Mana Yesuusiitti sagaleen dhagahamu sagalee ameeniiti. Sagalee galataati. Goobara ilille'eeti. Wanti waan si gargaara. Haleluuyaa. Addeetti hiikannee gallu jechuudha. Ba'aan nuti baay'attee dhukkubi adda addaa, chaalenjiin adda addaa, kan maatii, kan biyyaa karaa adda addaatiin torbaan duucha waggaa duuti nami yaala garaagaraatiin qabame ba'aan ulfaattee bakka itti boqotu dhabee hospitaali marfee si waraana, ka keessaa si waraana. Riifara yoo si godhan imerjensii jedhanii warra narsii bira beekanii gubbaa kana marfee si waraananii keessi nagaa kun abbaan keessa fayyisu rakkoo keessaa ka argu Yesuus Kiristoos walakkaatee ni jira. Yesuus Gooftaa. Ani iddoo gammadee jira isa walakkaatti argamu biyyatti akka malee gammadee jira. Faamilii ta'ee jira. Akka malee bareedanii. Jedhamni waan haasaatu. Baga waan isin gargaaru. Baga nama guyyaa har'aa teete. Nama simbira taa'ee qabaati baga nama har'aa teete jedhaan. Yes, hallelujah. Galata waaqa kennaa nuuf fida, waaqa nu gargaara, waaqa nu gargaara, waaqa nu daqiiqaa muraasa maqaa keenya gadi qabannee waaqa nu gargaara, waaqa nu baqate, waaqa jiruu nuu kenna, nama guyyaa har'aa waaqa nu godhe, daqiiqaa muraasa waliin waaqa sagalee galata galchina. Hallelujah. Namni galata qabdan, warri waan dubbatan qabdan waaqa
Hallelujah. Afur gari tos kejo. Amen. Afur gari. Finish apa? Amen. Amen amen. Amen. Obboleessi keenya manjel. Waaqayyo dacha see eebbisuuti. Manjennaan. Waaqayyo see eebbisuuti. Akka Waaqayyoon karaa beeku nu hambisu. Amen. Amen. I'm serious. Gara kiyya jedhe. Amen. I'm serious. Manjel. Tasfaayeen qararaajii argee lakkisu ni ta'a. Amen. Maqaa Waaqayyoo ulfaataa ta'u. Amen. Digarmi qabaatee halluu dibannaa gaarii hojjeta. Amen. Kanaaf Waaqayyoon karaa qaba. Karaa tolchee maan tolchee isa beeku. Lallabaalee namootani Yaa. bakka madirakii haqa as jirutti iyyuma dubbii waaqaa Wangeela Yohaannisii foora 5 namni dafee baasinaa dubbisa. Wangeela Yohaannis namni qonnaa dubbisi. Wangeela Yohaannis lakkoofsa tokkorra namoonni qabdan Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa tokkorra no kalma dubbisi aga sagal yeroo kana booddee ayyaanni Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'ee karaa hoolaa isa jedhamu masaraa mandaraa Yerusaalemitti galchuu bukkeedhaan bishaan kuufamaa afaan Ibraayisxiitiin Beetesdaa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaamaa noorinaa fi warri dhalli isaanii gar tokko du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo golba bishaanichaa keessa lixee isa irraasa. Raafamuu isaa booddee namni yeroo bishaanicha keessa lixee dhukkuba isa kamittiyyuu hin fayyadu. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa hamma naga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun Gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kootii immoo utuu an rakkadhu namni biraa na dura keessa lixaa jedhee deebise. Yesuus immoo ka'i siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaa namichi kun fayyee guyyaa Sanbataa ture. Ameen. Galanni Waaqa kennaaf haa ta'u. Bakka kanatti dubbii Waaqaa na dubbatu namni waa'ee namoota baay'ee tollaa kana ture. Namoota baay'eetu bakka kana jira. Garuu dubbii Waaqaa na dubbattu namoota baay'ee dhibamanii ciisan keessaa Yesuus nama tokko irratti fokas godhe. Daqiiqaa 3 si shabbakee afuraffaa irratti yoo sin ameen jedhi. Bakka kanatti seenaa kun kan dubbatu bakki kun bakka Yesuus Kiristoos miraakilii agarsiisuu jalqabee jechuudha. Akkanaan dubbii Waaqaa akkasitti Yohaannis kana tokkoon jalqabee lamaan jalqabee haga bakka kanaatti tajaajili Yesuus tajaajila baasaa ture jechuudha. Tajaajila ajaa'ibaa. Abboo ameen. Yesuus eega kadhannaa isaa fixatee qophii godhuu barbaachisu hunda waan hojjetuu malee kadhannaa godhuu malee guddina guddachuu malee eega guddateen duuba Yesuus tokko jedhee baasa agarsiisuu jalqabe. Tajaajila isaa miraakiliin jalqabe. Ameen. Yoo si dhufu namitti isa maaraawii dubbisu. Ati abboo bisaan na waasideen andhee bodheera. Dhiis baakki taphatta ati intina ani intina. Ati warra sanii warra kana. Laakiin kasi jedhini bisaan kasi kanatu kun eenyu ta'uusaa adoo beekte akkana waliin hin taphannu ture. Baay'ee taphachuu jirra amma jedheen. Ati wal kabajine dansaa jechuudha. Ara ameen. Eenyu ati kakkana naa jettu bisaan kenna beeki seenaa qaba. Tana jedhaa dhufu. Niqoodimoos namicha tokko waliin Yesuus seenaa baay'ee haasawaa ture. Baay'ee haasawaan walitti.
akkami ati baasa hojjechuu jirtaa jedhe ati waan gurguddoo agarsiisuu jirtaa jedhe abboo waan ati hojjettu kana ati nama waaqaa yes waan ati dalagu jirtu kana atoo waaqi si waliin hin jiraatin teete eenyuyyuu godhee hin danda'u jedhe ara ameen yesuus tajaajila isaa baasaa fi bilbaasaan mul'isuu jalqabachuu chaaptarii kana keessatti ara ameen jedha waaqi sun adda gumaa'ee kana irratti adda saba kana irratti hojii isaa agarsiisa allallaba kana lallabu boruuf isin lallabu iftaanii isin lallabu amma taatu dubbiisa ameen jedha fudhadha yesuus kana bakka kanatti dhufe hojjetaatuma dhufe bakka tokkolee dhaqe bakka namis bakka qopheessanii nyaataa dhugaatii qopheeffatee dureessi tokko hin jedhu dubbii waan yesuus yeroo achi ba'u asi deebi'ee immoo Niqoodemoos walii haasawaa asi deebi'ee immoo warra cidhaa tokko seene warri kullee yaa muddame warri buddeena namaa guure qayyootii allichaa lafa kana jirti kana guuranii tuma nyaadhaa jedhe namicha akka kiisii gata nyaachuu jirtan nyaadha jedhaa deemu nyaadha maatti adda balamuu faayidha aandanne gurrinyaa so namni quufaa tokko maal jedha jedha maanti ada balamuu yoo kana hobbaateerti keessaa yoo hobbaateer woxiinuu jirtu adoo inni minicha baradooni jechaa jiru dubbiin dhumte maariyaamiin akka jetteen warri muddameera jetteen hangalchuu jedhe Yesuus Amen. Inni waan godhu barbaada duruu waan godha hin beeka. Waan godhu hin beeka. Yesuus namni puush godhee Yesuus namni karaa adda akeekee Yesuus namni akkas qajeelchee hin hojjetu. Yesuus of hin bula. Abbaa harka wal fuudhaati Yesuus hin bula jedhama. Waaqni keenya waaqa hin bulu. Gaafa inni lafa tana uumu gaafa inni kana diriirsu gaafa inni paaster adeena kana musunqulicha godhee funnaan qallisee Afrikaan funnaan qalbaa nama kana bareechee gaafa Yesuus hojjetu wanni kun sirrii miti funnaan namicha garaa yaa bira taaree gabaasi namni Yesuusitu waa keekeen jira inni waan godhu hin beeku waaqni saba kana irratti waan hojjetu hin beeku jireenya keessan irratti waan hojjetu hin beeku Abejo. Warra kana amma rakkoo isaanii ta'an gargaaree bakka ta'e maratti Yesuus garuu yemmuu karaa agargaloota alaa galaggala. Hujaatuma deema jechuudha. Ameen. Abboo ameen. Ameen. Ada timbiitii waggaa lamaadha ila zayitiin tuni amma hubbaatee miti. Akkana naan jedhee hin guutti torbaa lama wayii eegadhaa hin guute jedheera. Hundi akkasii hin jirtu. Ameen. Yoo masaan hojjeta Yesuus. Abboo waaqni kun jireenya keessatti irra dhaadhamu haa hojjetu. Yesuus gooftaan amma mana keessatti irratti haa hojjetu. Ameen. Manni inni seene marti. Yeroo san jechuudha. Tajaajila Yesuus waan jaalatu keessa. Abboo ani atoo maan kun islaas na caalaallee hojjettan jedhe dadhabne bakka. Sinfinnaan nu fide hin kadhannu waan barbaannu humna isaan barbaannu qophii godhaa deema Naayijeeriyaarraa qophii goonaa. Dhalooti keenya dhaloota Yesuus qophii godhu haa ta'u. Rakkinni keenya isa kana lammii ko. Atau Yesus, atau gara Yesus itu guddanne, haga guddina Yesus jedhamee tasbii waaqa. Amen. Nuti gara namaa guddachuu jirra. Innaa paastor Yesuus kana uffatee dhufu, innaa maayikii kana qabatu, yaa fuula gaa'ee kana. Qophii wal godhan malee atoo akka Yesuus, atoo gara guddina Yesuus itti guddanne ta'e. When you drive around, seexanni iyyaa'e. Galan waa kee dhaabata. Amma bakka kanatti Yesuus gara warra ciisuu tokko dhufe warra afatee ciisu. Afatanii ciisan marti tukuretii isaa barbaada. Kulleen barbaada. Kulleen muddifata. Innaa waan beektaa gaafa dhiboo ho'ifatu. Gaafa dhiboo nama gara naannoo kennaa gara hojii kanatti yeroo dhibamaati akka tansaa gaafattu ho'ifata. Achinan qabin jedha achinan qabin jedha. Ijoolleen xiqqoolee yeroo siin kuftu yeroo itti wanna oo'ichanu akka malee oo'ifata. Beekaa callisu. Yesuus maal bara seetan? Kolbaa baatee afattee ciisu dhukkubsataa afatee ciisu keessa
Fookasiin isaa nama tokko irratti. Ameen. Amen. Elannoo qabaata. Amen. Nama tokko irratti fookasii Yesuus. Namni kun warri as ciisu kun warra nama laashaye, warra shashalban jedha kitaaba kasedha. Warra miilli hojjan, warra nafi hojjan, warra akkasiitti ciisan bakka kana. Waan eegatamu jira. Bishaan wayiitti naannoo san jira. Bishaan kun immoo seenaa isaa waliin salphatu hin danda'u. Bishaan kun waggaatti yeroo tokko gaafa ergamaan dhufee bishaan tachoosee namni dursee galee hin fayyu. Kanaafuu fayyuuf maal maluu qabda? Dursitee seenuu qabda. Amma Yesuus nama ciisu kan mara laalee tukureetiin isa nama tokkorata. Nami kuni fixaara dubbite. Nami kuni nama nama hin qabu. Right? Nama nama hin qabu. Inni nuu jedhee. Yesuus itti dhufee abboo waaqi ilti waaqaa gara keessan haa gortu. Amen. Waaqi gara nama kanaa dhufee fayyuu feetaa jedhee. Yesuus bal'aa baay'ee fayyiseera kitaaba qulqulluu keessatti. Nama baay'ee maal ta'uu feeta uffadhe? Amaariffa gabaabaa. Dubbii gabaabduu. Maal ta'uu feeta? Fayyuu. Okay, fayyu. Amen. 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 Abboo ameen jedha. Amen. Dubbii tana ameen jedha fudhadha. Amen. Yesuus diyaanooti baay'ee haasoo dheeraa nama waliin godha. Maal feeta? Fayyuu. Akka imbaasii Ameerikaa zirziraa tataatti ni keessatti. Lamaan seeta fayyuu lafadha makiinallee hin qabu immoo manallee adoo bitattee iddoo gammada ittiin buurin waaqatti guuranii hubachiisanuu matiin hidhuun beeka. Aboo ameen jedha. Inni waan hojjetu hin beeka. Waan paastoraalii barbaachisu waan baangotu hin beeka. Amen. Amen. Meeqa mera maqaa qulqulluu kitaaba qulqulluun beekta. Laannaa jaachucha nu godha. Inni asfalligaachuu. Abbaa ameen jetta. Amen. Amen. Yennaan nu laala namichi. Laata. Maal nama hin qabdu? Okay. Maal ta'uu fedhe? Fayyuu fedhe. Fayyuu fedhe. Maal godhe seetan? Dhufeeti maqaa waa kenna haa eebbifamu. Namicha kana dhufee maal godhe? Nama hin qabdu nami maal sii godhe? Maaf nama barbaaddee jedheen nami gaafa ergamaan dhufee bisaan kana tochoos nama na barbaachisaa jedhe. Ani already miilli kiyya hojjetu deemee hin danda'u. Waggaa 38 bakka kana ciisaa ture jedhe. Waaqi seenaa keessa kabara dheeraa har'a jijjiira. Maqaa Yesuusitiin har'a jijjiira. Wanni si bira buntan, wanni si bira bubbuntan, wanni si bira turtan, bakki si turtan Yesuus har'a achiisi kaasa. Amen. Hoggame 38. Okay. Nama qabdu anuu duruu dhabdeeraa jedhee. Ila fayyisiis Yesuus namicha kana fayyisi. Proses tokko ala. Gaafa dhufee namicha kana fayyisu okay ani Yesuus jedhama diqooletti wanni hin jenne ani nama cimaa amma ka'e kana baay'ee ka'ee barana ka'ee waan goonu kootuuti eessa sidhif as hin tumne Yesuus kootu laga kana seeniiti yaali hin jenne algaa kee baadhuuti deemi. Amen. Ati namicha kana ati namicha waggaa 38 as turte kana ka'iiti siree kee baadhuuti deemi. Afaan akkanaatti waaqni haa guutu. Amen. Jecha kanaatti waaqni haa guutu. Amen. Deemi. Maal siree baadhu nama waggaa 38 dhibamu nama sirriitti nyaatin nama huqqatee jiru kan hin maajin siree baadhu. Nama luki qaqallan, nama miilli hojjetin, nama ganaa ofuu cheekin godhin, nama ruuzii nyaatee hin beekne, nama ambaashaa nyaatee hin beekne, nama aannan dhugee hin beekne, nama waggaa 38 sireera ciisaa ture algaa waan isa deesseessu. Amen. Baadhuuti deemee. Humna akkamii qabaa Yesuus? Aangoo akkamii qabaa Yesuus? Baadhuuti deemee. Amen. Amen. Namichi kun waan namooti kanaan gara ta'aa turan, piroosesa namooti keessa darbaa turan keessa hin galu. Namichi Yesuus dhufee siree kee baadhu deemu fayyiteera ta'ee. Indoo maal jedhan seete? Ani mata duree kanaa kennuuf baay'ee rakkadha. Waan baay'ee natti dhufe mata duree kennuuf lallaba kanaaf. Eeyyamameeraa fayyaduu naa dhufu.
Iya mamera dubbiyya tulle akkuma tattulatti laale. Yoo achi deemu maa kayya mamera jedhe seetan. Namichi baay'ee kamanni qalu warri qaba. Eessaa nu tabbooye? Eessa deemtaa? Guyyaa Sanbataa. Guyyaa Sanbataa maa hojjaa jedhaniin. Abboo baay'ee bakka dalagaafuuf hin beeku. Nami wataa'e nami baay'ee immoo nami eebbifame immoo wama godhuuyyuu hin beeku. Abboo baay'ee deemu jira. Akkamiin Sanbataa algaa baate? Seerri warraatu na ajaa'iba. Akkam algaa nama dhoogan baate? Waan fedhe yoo baate maa Sanbata? Kana baatee yoo ta'e maal galche yoo ta'e? Seerri warri baafate algaa fana madoo. Algaa baachuu hin danda'an yoo ta'e Sanbata. Warra baasa qabu warri sun. Fayyuu dandeettu. Yaa. Eenyu si fayyisa? Si'ii miti namni gaafatamuu qabu dura dhaabbata nama namicha kana fayyuun isaa dura dhaabbata wali. Bakka deebisuun. No guyyaadhaa guyyaa hojjechi miti. Guyyaa namni fayyuu miti. Guyyaa siree baatanuu miti. Eentu kana godhee jennaani namicha tokko na fayyisee maqaalee silkiillee waan fudhanne maqaalee guddoo hin jenne kan irma deebinaan jedhe laali amma jedhanii yoo laalu namooti baay'ee waan dubbisan jiranuuf hin beekne eenyu Yesuusiyyuu yoo gad dubbistan hin beekne bakka arguu hin dandeenye Yesuus lafa gaatee ture waan ta'eef gaafa biraa Yesuusii barsiisu waldaatti wal argan. Akkana namatti dubbii waasaa akkana. Gaafa biraa Yesuus masabba kun namichi gaafa gaddaa algaa baatee deema kuni cherchii dhufe. Oo namichi na fayyise isa kanaa jedha. Abboo ameen. Addee baay'ee wanni an jaaladhu hojii Yesuusii hin fayyisaa fuula deemtu kun. Hin fayyisaa fuula deemtu kun. Warri inni fayyise cufti isa hordofee jechuudha. Adda waan waa isin hin jedhe. Yesuus Kiristoos guyyaa maanga'ina si haa tuqu. Guyyaa Tirasta'ina si haa fayyisu. Guyyaa Firaayida'ina si haa fayyisu. Wanti waan hojjate wanni waan mana keerra hojjate eenyuyyuu dhoogee danda'u. Inuma deettamu. Dura dhaabbatan dhoogu. Dura dhaabbatan akka deemuu hin dandeettu. Guyyaa sireetti dhigi. Guyyaa siree kaatamu. Ani waan tokko sin irratti badheef waan tokko sin jedheef galgala kana guyyaa kana waaqi bakka isin turtanii si haa kaasu. Waan isin keessa qabamtan waan waggaa isin laakkochis waan ji'a irratti isin irratti fite waan waggaa 5 waggaa 2 waggaa 1 isin irratti fite bakka turtan kana Yesuus isin haa kaasu. Yesuus Kiristoos gara bakka keessanii haa dhufu. Addee isin turtan kanatti Yesuus isin haa argu. Ilillee guddaa waaqaa fidaa waaqa. Waaqayyo sagalee nu deefat galatu. Gooftaa Yesuus sagalee ajaa'ibaa nu dubbattee galanni siif haa ta'u. Obboleessi keenya nu ergitee sagalee gaarii kan nu kaasu kan fuula nu jinne ol nu qabu nu ergitee galanni siif haa ta'u. Kan cufsi kadhanna maqaa Yesuusitiin. Haati kee dhuftee nu eebbifte. Qottame. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Gara kamera asii fuulleeffadhe. Asii fuulleeffadhe nu eebbise. Amen. Waaqayyoon nu eebbisu. Amen. Yesuus goota. Amen. Waaqni keenya galatoo. Amen. Eegee asiin nu ga'e galanni guddaa isa qaqqabu. Amen. Waaqayyoon immoo guyyaadhaa kanallee wasta nu qabee guyyaa gaafaalee nagee wasta nu qabee akkalee nagee wasta nu qabee waliin duraree eebba kana fudhanne galanni waaqaa ta'e. Amen. Nama nu eebbise kanallee waaqni isa eebbise. Amen. Nama duuchaa waan eebbise. Amen. Kanallee waan eebbise. Amen. Hallelujah. Kaalee eebba Waaqayyoo fudhannee xumurra. Harki keessaniif gara keessa gara Waaqayyoo kaasaa. Waaqayyoon isa na eebbisu. Fuul isaa isinitti haa ibsu. Nagaa isaa isiniif haa kennu. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Sadii Waaqa tokkichaa. Nagaa